akkasii jechuudha wantoota kun akkuma arginu kana daa'u Yusuf boolla darbu yaana asiyaan isa jirti beeksisa jira Yusuf jechuudha gadhiisu yaana jechuudha hallayyaa ta'e jechuudha hallayyaa jijjiirree jira jechuudha. Asiyaan kanadhiis halayyaan itti na darbi ta'u wayitu hin jiru galee miti. Aboo kanadhiisaa kamaan. Aboon irraa talaafis moo nu qullu bita Asiyaa. Asiyaa sirii na deebise hallayyaa sirii na goota wayitu hin jiru. Laphee kana keessa na cammaa godhu. Amma laa halkan ho'i teemi yeroo azaanaa kana gartee isa fuudhee hallayyaa darbe sirii kana mongoon. Kanadhiis. Kanadhiis. Irraa talaafis na jeese. Asiyaa namni kana hundee ni jiru madaa godhi isa darbe namni kana garuu jechuudha. Kanadhiis wajjii wal fudhannee kun namni akkanumatti hin seenu illee boolla. Hallayyaa ga? Ayyee. Wallahi Yusuf hallayyaa wajjii deem. Haadha hin deem. Deebisa Asiyaa. Kana. Ichireetti iblis na deem. Deebisa. Gattaa'e. Gattaa'e tanan darbi deemsi. Allah ni jika ammas. Allah ni jika. Ni ulfaata ati amma. Yoonu raawa. Ayyee amma akkamtu fala. Aboo tumnee asitti ajjeefnee shirkifnee godhate. Asiyaa akkam jedhe. Ayyee. Yoonni hayyamuu baatee maallaqa illee ni fidaa yoonni jee hallayyaatti hin darbin. Hanga inni maallaqa fiduu hallayyaatti hin darbin. Yoonni maallaqa fiduu baatee akka inni amata baatii sadii fi afur gaara kana fidaa beekee waan takka huccuun duraan irra ciramtu hin galchinu. Guyyaa aduu keessa halkan qorra keessa kalas. Kalas akkasitti haa jiraatu manni. Guyyaa aduu keessa maal jedhu? Guyyaa aduu keessatti halkan qorra keessa. Halkan qabbana keessa jechuudha. Qorra jechuun afaan isaanii deebiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriirtu isin jecha daawwattoota kabajamtoota kan bakka isin salaamanna kan jagaaraan kan gattamu isin bira haa isin jechaa kun akkuma beekamu dhiira keessa jechuun kan isin faarsita Yusuf dhiiraa isii ajjeesa dhiisinee feesan Yusuf dhiiraa isii ajjeesa gana lubbuu si keessaa baasan jettan dhiirummaan qabu allaan ta'inni liinaa dhalchiisee ganaan gaafachuu deema gaara kana keessatti. Naa tol deebisi jeen. Ittuma naa deebisaa akka jaartii akkamidha. Mana hakimaa akkamiin duubaa geessaa sanuu ganaan gaafachuu deema jechuudha. Waanuma isa mana hakimaa geessan. Ilmoo taasiiti deebisu. Ganaan gaafachuu deema. Saniifuu ammoo isa jechuun haleessa qabnee jechuun hafi Asiyaan jechuudha. Khayriyaa biraan aariyee qabne jechuudha. Siistama itti baafnee feesaliileen gama keenya jira jechuudha. Saniifuu naafiyyaa tokkollee. Abdallaanii fi Asiyaan wal taanee wal quba qabna dilanaa fi asirra waliin jirruu jechuudha. Isa harka galfachuuf obboleettii isaa guyyaa lama asirraa hin teenye kunoo nu harka galee jira. Amma garaa keessa irra teenye akkana godhuudhaan. Akkasii Abdallaa. Irratti waan godhata. Laa amma naa birratti nuti waliin dure. Warrummaan gartee Yusuf akkana isin godhu nu joosun. Amma nu bari anu harka baasan. Hoota baasan warri keessatti. Aboo nama shanfaaf inni agarra. Waan Asiyaan Itoophiyaadha jechuun baaftee ilaa asii dhuftillee gana irraa fuudhu yaana takka dhiisu yaanu maallaqa yoo fedhe asitti hawwila yoo fedhe abbaasaarraa hawwila yoo fedhe akkoosaarraa hawwile bakka fedhe hawwilu fedhu qabrii keessaa qotee baasee fida. Saniifuu amma jechuun akkuma beekamu akkuma argitan akkuma fiidiyoo awwaalaa irratti argitan siirii itti goonee jechuun asitti jaamsine. Achi naal baasin. Asin lafaan dhoofnee as jira jechuudha. Saniifuu gallakkifachuu yaadu isa. Bootaan itti awwaalu ni jira. Bakki itti awwaalu. Tolcheetiin dhufe. Bakki isa moo. Waan baatu muu muka fidadhu. Isa amma bakki itti awwaalu hunda nuti ilaallee dhufe. Harka lukkuu muka fidadhu. Aboo dhaabboo kaa duraan irraa fuudhu waan namni isin tumaadha bakka itti nama tumuu yoo feete. Ni isan tumuu fadhaan maal. Suute tumtaa dhaabboo ayyee. Waa ganina godhe hin garreetu itti waan. Anillee bara akkasuma tumuun maan fedha. Saniifuu daawwattoota kan amma maal godhu yaana akkuma isin nu dhaadachaa jirtan nuti illee isa gallakkisuu yaanu. Mee dhiirummaa mataa ta'in haa bahu amma jirtan taraa takkan harkaan bee karaa biroon harkaan bahu jechuudha. Amma asumattiin isaa jechuun cal godhee gaara kana keessatti deengada dhagaan irra guudha. Har'a dhagaa gurguddaa fuudheetiin gubbaa ol dhaaba jechuudha. Feesaliin illee dabalame Asiyaan kun jirtu amma siirii. Waan godhe hundi irraa qaba dhagaa irra buusuma. Dhaabba siirii irraa hineeti amma siirii sana akka inni bayyanatu gooneeti. Waan Asiyaan jetti godheetti qaalii Asiyaan gootamoo ni hayyamtu moo hin hayyamtu. Ugaan tuni dura ugaan tuni booda. Asiyaan sirra maal jettu dubbattu afaan hin qabdu. Naafayisa. Ayyee maal jettu. Naafayisa ati qotumeen gaafanna. Feesirratti dhiisee miti nuti bayyaata kee gaaffii ta'e bara. Amma ni gaafannaree waan inni jiru. Asiyaan waan inni jiru hin godhu. Faayisee duratti mini dhaabbachi booda tumnatu mana. Dura tumneeti amma itti godhe Asiyaa dawaa sana itti godhe dawaa bayyanatu. Haasawu ni haasofsiifne. Borsaa isaa fuudhe itti godhe. Kan jira kana. Akka isa jechuudha daawwattoo kan halkan jechuun fuunee bakka birootti darbu yaana irraa edana halkan akka osoo namni jira. Fayyaan qabu dhiisuu boo qufaa qabe malee. Qufaa miti boo fayyee jira. Itti godhe. Itti godhee jira. Duratti mi dhaabbu duratti mi dhiisa kafeessa. Tumaa daa dhiisa.
gaafadhu Gaafatu wala kana dalage feesa. suma Faysalii miti hawaana kanaa dalaga amma qabamtee jirti harka kiyya Irraa gadi baasee si garsiisa bakka inni kophee kana. dhiisi firaan baasin huccuu amma gaafadhu gaafii asiyaan jettu wallee gaafadhu Gaafi man gaafatan aboo. mijaa tana sii fideer Yusuf Amma ati bar horiidha horiin beeytami. aboon mashaan mukaa horii naan jira kana mataa isa kaatee Si gisa gaafadhu gattaa Yusuf Deemna raachi. gattaa dhakaa Nadai kamaa. gattaa usi gattaa dhakaa kana yoo sirra kaa'e malee taatu os laala ammaa gooti dubbattee ilkeeraan si buusa dhagaa Abdalla na argettami. ani zanuu akkaan zanuu waan jedhan beekani maallaqa xiqqoo argannaan siin qaalaa laablee sirra kaa'e akkana sirra lubbuu Narraa deema. os maali sirra deema Fadhu ati bar. Dhagaa kana Argettami. Ati wallaala waa takka. irraa fuudhe ma dhagaa lafa kaa'e irraan buusa. dhiisi irra buusin yoo Wallaala waa takka. Yusuf. Ka jaartiin osoo ciniifattu. Boo, Gaara us keessa. us Dhagaa afaan irraa maqabe. usayyee Ilmaan ati deebisee hayyee waan asiyaan Dhagalata jettu waan asiyaan jettu ni goote mongoot Ween. ni goote mongoot sii fidee Ani waan bar waan shayxaanni godhu garteemi waan shayxaanni jedhu. usuboo afaan gadi us afaan gadi us afaan gadi shaytaanni siiti Waan shayxaanni jedhu. aboo us afaa sii fidi mootiin finni dana dana Aboo saatu macha Gaafii quufsanii. na gaafachuu jirtan na fakkaata. sii fidi mootii isiyaatiin finni Fedhoo fidaa fedhu dhiisa. duuba daas fiddee maal jabattu biyya namaa abbaa bira baafee Amma dhageeffatu sitti hima. qaalisi ni goote mongoot ammoo ni goote mongoot ni goote mongoot Dhageeffatu sitti hima. Si Waan godhu. shayxaanni godhu gonkumaan godhu jedhu. usatu shaytaana us si shaytaana Waan shayxaanni Abdallah godhu jedhu Abdallah. godhu gonkumaa jiran. Sii galeemi. aboo kiyyaan kun Waan biqilu qabsa kiyyaan akka ramadaatti tiribuu nu barbaade wallaahi billaahi feesal Maraan wal kitaanin tuma. ani kaasiyaatu waa gaafii gaafadhaan jetteemi Deemachi narraa. jalaa kai Deemachi narraa. Yusuf Omar Siraji de Yusuf kata lek ada bedu. Kita dah kanan dulu. Wallah siram butuh, mata nasi butuh. Tumicha kana. Dah kanu mana tigo tu malu. Gafat tu bos. Jo ini untuk Amma cepat. ati qaalii asiyaan gootu. Harkarraa na hiikaa meem. Hidamu. Harkarraa na hiikaa. Hidhaa sirraa Siiduu hidha. kana siidha. Harkarraa na hiikaa isini. Deemachi. Bo isa sifune abafnu. Asifune babne usman nif daga wallahi ta darbiru. Wallahi billah hidu mata na wajalla darbiru. Miila firraa nu malee gurbaan guddaa. Abo mila firani nu mala di bichana no khin siri de bibne alla darbina di. Akam duri si jal. Ni hayyam tu wallahi si darbiru. Waan karaa shayxaanni irra deemu irra hin deemu gonkumaa maal taate? Hayyaa muufuu karama inni irra deemu. Tajib dura ma bidene de dana tajib de. Akka fide maaliif beekte? Nin be khay. Sii kiyya maaliif beekte? Deemnarra. Aboo deemnarraa. Oh yal musam tu agata de bedu si gata. Miila irraa qabu. Deemnarraa. Ninda afaan keessa. Usai bedu gata. Afan kaisa kana tumisi amdura kana ti di. Hin godhu bara gonkumaa. Godu bandan gaisi bakka ati godu sigar simna. Aboo Isin bara maqaa dhalaa musliimaa qabattee teetti malee. Osbo muslim si be Maqaa namaa baafattee. sim os sim muslimaa Yusuf. tum be faisal Sim muslimaa. os tum naik ya Sim muslimaa. wo gata ada bulu khote gata ada bulu khote gata Deemnarra. sin cap wallahi Deemnarra. aje gata Deemnarra. Hinkuufnaani. adi de binu ma asiri de nakam Itti Narraa deemna. deema. siri de binu wallahi Kabajaan fadha. Narraa wa fagaadhu. faisal ayaman jiru ni wa faisal ni wa kata ayaman jiru faisal Narraa fagaadhu. faisal amara ge lafti hal kono itu Asia asiri de Deemnarra. Narraa fagaadhu. Natti hin dhiyaatin. Saate Natti hin deema dhiyaatin. Abdalla ilma namaa akkami deettat? eh Akkami Narraa deessa? fagaadhu. Isaa harka hidhaa jiru deessitan isaa siif deessitan. Awo Ani khote illee de suuraa dhorku jirtani. An silaa gararra gattaa'eetuma. Horra gattaa. oh iya Abdallaan na dhorku. khotu kabe lu khokat Luka takkitti tanaa hin dandeenye. ha daro خلاص دي سيري تقولي هي ما تفعل ونقف Qabuudhaa kana akka horii kaanaati. Naa fadi kisa bota waati godhan dandeenya. ايه والله ني بركي جاني والفاتا بو ما سمنا نين قباجي Kophee tana sirraa baasuuf dala. دي سخوبين سانا رغد خوبين سانا تنتا دومين لغي قالوا كيف قالوا الكنا ولا كنا لقد إساسي هذا كافتين تقولي إنه توني جينا Ati gaara kana kan inni dhukkooyte. والفول Eenyuutti nu geessa gaba fayyee. سمعت ولا كذا شر دي خلاص Nu jiisa bara Abdallaa baay'ee daawwita dineen tumaani. فيصل أما رجع وانت كرو ولا يقولوا لا تركوا يدي وسو إشارة نزاني فولتي كوتشي ديمني دارا كذي كيف جايزني ها وان Nurra jiyyoo. نقول تيجو باي فاكينة تسيري تكون Ni ulfaata. Ni ulfaata. أيه سجيسني أولي برانا بكرم تكنجر بكرمني أما عبدين تقولين بربادا جير يوسف سهيلين عبدي وجنجر Hayyee. بكي سان تكنجر جيسن San jaranaa Soobiyeetti dhaqee nuu qaba. صوب وندن دل Yookaan kaan joon. Asiyaan maallaqaan isinii kanneetti. هاي Yusuf du'e. Karaa Asiyaa dachaa hin jaan dhaqee. آسيا كم قلنا ما يجي
isaan akkas jaa Asi dhibee dirree kana kasi dhibnee na. Yaa dirreetti hin deemne bakka reefu sanatti awwaalla. Achitti tiinii san gaheetti booda laal burti bakkitti warra laallee dhumne jechuudha bakki sitti geessinii awwaalu. Achi dheenee chitta. San aramni argu nam takka argu bakka san malee isa wanti baasu hin jiru. Adabaddu gattaafoo. Usi taa'ee gadabaddu lukaan gadee ni shoshokko fedha. maqaraa kana Hai ni shoshokko fedha. Saniif achi jabeessee dhumne jechuudha. Awwaallee biraa yana isa. Akka namta kan garree. Bareeddu hin jirtu Faisal. sila baga Asiyaa baga nuu fidee yookaan biyyaa silaa nyuu maallaqa nuwan Wallahi dhugeetti baga fiddee taa'e hirkadhu taa'e waraanni biroo ni jira taa'e. baga fidee silaa isa wal garraa Ifin beekor kuno. Ndagoosa Yusuf khayriyaa ni barbaadda. Khayriyaa ni feeta. Obboleettii ta'e feeta. waleetiin isaan fayyaa qabsiisa Mataan hin dalagu. Isin irraa inni Ayyaa si amma ayyaa haroo hin oofa amma. Abdalla obboleettiin isaan inni ni qabdi Ayyee amma akkamtu fala. aboo tumnee asitti ajjeefnee shirkifnee goda darbe Asii akkam jette. Hin ajjeefnu beete. Hin darbinu deemnee hallayyaa geessinee dawaa saamu kafayyisutti goonee Ayyee. gaafannee yoo inni dide. Yoo inni hayyamuu baatee maallaqa illee ni fidaa yoo inni jee hallayyeetti hin darbin. Hanga inni maallaqa fiduu hallayyeetti hin darbin. Yoo inni maallaqa fiduu baate akka inni amata baatii sadii baabura gaara kana fidaa beekee waan takka huccuun duraan irra ciramtu hin galchinu. Guyyaa aduu keessa halkan qorra keessa kalas. Khalaas akkasitti haa jiraatu uummanni. khalaas nuu fuudha Guyyaa aduu keessa maal jedhu? eenyuun nuu fuudha Guyyaa aduu keessatti Halkan qorra keessatti. halkan qabbana keessa jechuudha. Qorra jechuun afaan isaanii beeka. ani afaan kana wayin beekaa afaan kana ganda keenyatti Ni beekta qorra jechuun qabbanaati Faisal amma isaaf haasitti godhi. Yoo inni maallaqan kan nuti isumaan beeku jee hajuu taate itti deebinee hallayyaa geessine hallayyaa ta'e nyaasanii darbinee biraan. Hallayyaa ta'e biroo baafneera. Tabirsanii miti harka. Hallayyaa ta'e biroo baafne ayyaa. khalaas Qabi. Tiini kana keessa oli. Qaba amma lafti ni golgolootti azaanaa jira wantaati ayyaa qaba nu haasa. yalla Itti godhi duretti godhi. Haa hawu ni gaafanna. Boo hay. silaati kuma dhowuu kadhanna Dhiisin dhayini. Hidhaini dhiisite. Booyisa amma afaan Oromoo ni beeytaami. Lubbuu ta'e ni feetaami. Lubbuu ta'e ni feetaami. Ayya. Maallaqa Asila nama lubbuu nama baasu. Aboo siin baasa amma harka kan jirtaa kun akkanatti hin qabeessi baasaati. Harka kan jirtaa. Hin fakkaattu bar nama lubbuu nama baasullee hin fakkaatu. Siin baasaadha numati kan. Maal daree maan baasu? Akkas jechuudha wantoota kan kun akkuma harka kana daa'u Yusuf boolla darbu yaana asiyaan isa jirti feesida isa jira Yusuf jechuudha gadhiisu yaana jechuudha hallayyaa ta'e san hallayyaa jijjiirree jira jechuudha. Asiyaan irraa deebis Kanadis Alayyaan itti na darbita wayitu hin jiru sagalee miti. Aboo kan na dhiisaa kamaan. aboon irraa talaabis moo nu qullu fita asiyaa Asiyaa sirii sana deebis hallayyaa sana jijjiirree hallayyaa sana Siiriin na goota wayitu hin jiru. isa dubbadhu. laphee kana keessa na jalmaa godhu Amma laa harka nuyi teemi yeroo azaanaa tana gartee isa fuudhee hallayyaa darbee sirii kana mongoon sirii kana Kan na dhiisi. ayyoo Kan na dhiisi. nurraa talaabis na jeese Asiyaa namta karaa hundee ni jiru amma jaalladha gooti isa darbu namta akkana garuu jechuudha. Kan na dhiisi. Deebi. Asiyaa itti deebisi. Kan na dhiisi. Kan na dhiisi. Itti deebisi. Kan na dhiisi. Wajjii wal fudhannee kun namni akkanumatti hin seenu anillee boolla. Hallayyaa ga? Hayyee. Wallahi Yusuf hallayyaa wajjin deem. Haadha inni deem. Itti deebisi Asiyaa. Kan na Ichiretti beesi na deem. Itti deebisi. Gattaa'e. Gattaa'e. Gattaa'e itti nan darbite. alla ni jiga ammas Wallahi ni jigaa. Dhiiti kana feesala ka harreeti. ni ulfaataati amma